Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti sosochiin qusannaa baankii Siinqee gaggeeffame. Qusannaan har'aa babal'ina daldalaa fi investimantiif gumaachuun dinagdee bu'uura cimaarra kaa'aa jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashooma. Kanuma irraa ka'uunis sosochii qusannaa qaamolee hawaasaa hunda hammate baankii uummataa kan ta'ee fi uummatarraa uummataaf kallattii jedhuun hojjetu baankii Siinqee wajjin gaggeessinee jedhan. Inishetiiviin faayinaansii yoo guddate dinagdeen hin guddata, uummanni dinagdee hin qabne immoo mo'ataa ta'uu hin danda'u jechaadha. Yeroodhaaf malee kanaaf dinagdee keenya guddisuu keessatti immoo baankii Siinqee isa ijoodha jechaadha. Baankii Siinqeetti wanni qusannu tokkoffaa baankii Siinqee irraa dargaggeessi keenya hawaasni keenya liqeeffatee jireenya isaa ittiin jijjiirrachuu hin danda'a waan ta'eef baankiin kun baankii uummataati, baankii uummata Oromooti. Baankii uummata Oromoo kana immoo hawaasni keessatti qusatee irraa fayyadamuutu irra jiraata waan ta'eef kanaaf faayinaansii keenya keessatti qusannaa qofa osoo hin ta'in immoo kan qusanni san deebisnee liqeeffachuun baay'ee murteessaa akka ta'u ilaalama jechaadha. Sababni isaas namni yoo qusate deebi'ee liqeeffatee jireenya isaa ittiin jijjiiruu dinagdee ittiin utubuu danda'a waan ta'eef carraa hojii illee uuma jechaadha. Kanaaf dargaggoota keenya baay'eedhaaf carraa hojii uumuudhaaf baankii Siinqeetti akka qusatanidha kan hojjechaa turre. Maaliif irraa liqeeffachuu danda'u erga liqeeffatanii booda illee mooyyuu irraa itti hojjetanii jireenya isaanii jijjiiranii deebisanii baankii kanatti galii godhuutu irra jiraata waan ta'eef karaa kanaan jiddu galeessa godhannee tokko hojjechaa jirru. Qusannaan taasifamu dhiyeessii maallaqaa dabaluun hojii dhabeeyyii hedduun hojiitti akka galaniif gumaachaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Alamuu Dawwaano. Akka naannoo keenyatti, akka magaalaa keenyatti, akka kutaa magaalaa keenyatti baankii Siinqee wajjin adda dureedhaan hojjechaa jirra. Hanga ammatti qarshii miliyoona hedduun laakkaman Siinqee liqeessee jira hojii barbaaddota keenyaaf. Liqeessuu duwwaa osoo hin ta'in erga liqeeffatee illee maaliin hojjechaa akka jirru faanaa buunee kan hordofaa jirruu fi hojii barbaadamu taargeetii ta'e saniin qofa oolchuu isaanii kan hordofaa jirru. Kana baankiin Siinqee illee waliin hordofaa jira, nullee hordofaa jirra. Baankii Siinqeetti hojii gaggeessaan Damee Caffee obbo Adaanaa Hirphoo hariiroo cimaa hawaasaa fi hooggansa kutaa magaalattii faana uumameen qusannaan akka dabalu tolchuun keessattuu hojmaata baankii Siinqee qofatti diriirfameen warreen galii gadaanaa irraa eegalee dhiyeessiin liqii akka mijatu uumuu kaasan. Hawaasni keenya tajaajilli baankiin Siinqee kennu baankiiwwan kaanirraa addadha. Sababni isaas namoonni jireenya isaanii gadi aanaa jedhameetu akka saayinsiitti kan sadarkaa beessanis isaan qabate jireenya isaanii giddu galeessa aan ta'an sanis isaanumas qabate namoonni immoo biyyattii kanaaf import exporterta gurmaatan akkasumas abbootii qabeenyaa sanis qabateetu hawaasa qaama kamiyyuu walitti qabee tajaajiluu waan danda'u baankii Siinqee qofa waan ta'eef namoonni baankii Siinqee irra dhufanii sa'aatii barbaadan tajaajila kamiyyuu akkaataa argachuu danda'ansa. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaamaa qusannaan baankichatti taasifamu cimee itti fufuu isaatiin qarshiin miliyoona 500 fi miliyoona 6 fi 545 baankicharraa waldaaleef liqeeffamuu ibsan. Kanarraayis waldaaleen enterpiraayizii 227 miseensota 2740 hammatan fayyadamoo akka ta'an eeran. Baankiin Siinqee gaheen inni carraa hojii uumuu keessatti qabu waliin hojjechuu keessatti olaanaadha jechuudha. Kan biraa qusannaa waliin akkuma argaa jirtan kan sagantaan duulli torbeen qusannaa torban kana calqabamee jira. Marsaan duraa qusatamaa ture amma kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti har'a akkuma argitan kanaan baankii Siinqee kutaa magaalaa biraanchiin kutaa magaalaa Abbaa Gadaa keessa jiran bahaniit kan qusachiisaa jiranii sochii kana waliin kan taasisaa jirru. Abbaan Gadaas cimina isaatiin abbootii qabeenyaa namoota daldala xiqqaarraa kaasanii haga gurguddaatti jiran asitti qusachiisuudhaan almost naannoo miliyoona 100 ol qusachiiseera har'a. Kun har'a qusachiise jechuun qusannaan adda cita jechuu miti. Qaamolee hawaasaa qusatan keessaa kanneen dubbifne yaada kennaniin. Kan koo Misgaanuu Abdiisaan jedhama. Kan jiraadhu kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Aanaa Buttaa. Qusannaa jechuun akka beekamu yoo har'aa waa keessi boru waa fuuta. Qusannaan immoo aadaa godhachuu qabna. Yoo waa keenya waa itti fayyadamuu dandeenya waan ta'eef hojii hojjennu waan argannu irraa waa keenyee kan walitti qabanne wayii tokko irra gahuu dandeenyu jijjiiramas kan fiduu dandeenyu yookaan uummanni keenya kan hojjetus kan waan argatu irraa qusachuun dirqama. Qusannaan aadaa godhannee yoo deemne baay'ee filatamaan jedha. Qarshiin argannu yoo guyyaa guyyaan waan argannu irraa waa kaachaa deemne
jijjiiramatti argachuu dandeenyaan jedha. Akka dhuunfaa koottanii qusannaa irraa waan guddaa fayyadamee waan xiqqoo irraa ka'ee birrii xiqqoo irraa ka'ee lafa jijjiirama guddaa fidee itti hojjechaa jira. Namni kamiyyuu yoo kaayate boritti fayyadamuu danda'a. Baay'ee namatti tola qusannaan baankii Siinqee kun namoonni hunduu akkasitti tola qusatanii jedha bu'aa baay'een irraa argadhe akka mataa kootti jechuudha. Kan waan dabarsuu barbaada wanti ani ergaa hawaasaa dabarsu kan